Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessummaa keenya dhufee keessummaan keenya kun maqaan isaa Isahaaq Jaaniini. Saahiba kiyya jabaadha jechuun namaan baay'ee jaalladhu warroonni agartee viidiyoo kana daawwatan like, share, subscribe. Anillee bira dhaqu qophiidha amma. Mee dhaabba doonaan bira dhaqa. Abu assalamualaikum. Waalaikum salaam. Akkami nagaa ajirtu. Akkami maali? Saboo har'a hirribumaan hojjete. Amma tanaan hirribaadhaan. Yaa fi akkasumatti gaamee inshallah barga Karabuma ganda keessanii kanaan dhufa jeeti. Amma hirribaa ka'e. Suuqa jimaa kana baala nama maraachu tokko baala gurraacha tokko ni beekame. Achumaan dhaqa jeetiin deemu jira. Maali si daadhaa immoo? Maali? Dalagaa deemtaa booda. Yaa fi namni biyyaan ba'a dalagumaa fiigas. Maqaa daawwattoota keenyaa kanaan inshallah gaa'ee. Akkam jirtan kabajamoo daawwattoota keenya guyyaa har'aan tanaa kunuuti sa'a 7 irratti hirribaa kaanee mana obboleessa keenya bihaa dhufe. Akkasuma hojii namaan dura hirriballee hin fuufne gammanumaan salaamtaa jiinaan jee keessa fidee salaamtaa qilleensa irraa waan nu dhaggeeffattaniif waan daawwattaniif galatooma. Ulfaadha. Ah, boa, Cássio.